Garammoo sirboota kee haaratti deemna gara 2001 boodammoo sirboota ba'an isaan irratti haasofnu maal faatu hojjetame. Roobee roobee yeroo ba'u roobee yeroo ba'u jibichillee gubaa kormaatu harkoota cabsaa ijoollee Oromoo ajajjabee koonii sinabda roobee yeroo ba'u roobee yeroo ba'u jibichillee gubaa kormaatu harkoota cabsaa ijoollee Oromoo ajajjabee koonii sinabda. Yemitika kallo robe roba Olane tabana robe roba Yo albira jiru robe roba Shimalan kolana robe Innis gaa ni jira. Maal jedhu nan si beekaa maafan si wallaalaa ya gooftaa koo yaa mana galaanaa jedhu ya giiftii koo yaa mana galaanaa jedhu maqaadhaanii jechaadha. Jiru gaa walaloo hedduutu jiru kan isaan ittiin nama sana ibsan gaariidhaanis haa ta'u yaraadhaanis haa ta'u walaloo yeedaleessanii too itti sirbanii too kan ittiin nama sana calaqqisiisan gammachuusaas gochasaas haalli ittiin nama sana irraa nyaatanii dhuganii immoo taphachiisanii biraa ba'an jira yoo ati nyaaratti guurtee irraa irriftee kennite immoo haalli ittiin isaan nama arrabsanii too nama sana wannoo jedhan baay'eetu jira. Quufee faayee dhufee inni gufarsoo quufee wanna malakkaa sanan xiqqoo suufee jijjiirama soo barbaadan amma wasiilli keenya tokko yeroo immoo foollee yeroo godhatu baay'ee yeroo itti tolu immoo dhiitee buqqisee hundee waachuu intinaan loon lama qalee foollee dadhabee muraa nyaachuufa. Waan baay'ee jira garuu ana amma maa'inni ani isaan gizee yeroo arrabsan dubartiis yeroo arrabsan gaabii fatarsaasanii maal inni garuu wantichi. Egaa amma maaltu kun amma aadaa ta'eeti malee silaatti arrabni kun gaariyyuu miti haa kennu isaa dhiisus namni sun arrabsamuu hin qabu. Amma maaltu jira amma yoo bal'ifnee too ilaalla ta'e sirna sana gadaa sana baasuu fi qabeenyatti qabdu garaagarummaa qabaachuu danda'a. Iddoo kanatti amma seera sana guutuudhumaaf jettee too humna qabduun inni kaan korma qala inni dhabe garuu kormas qaluu dadhabee waan danda'uun gochuun daabboo mureetoo sagantaa sana gaggeeffachuu danda'a. Kanaaf akka inni tokko inni qabu tokko sanatti kennetti naa kenne jedhanii too nama sana yoo wannoo jedhan gaariin ta'u. Garuu yeroo amma ilaalchi jiru waan akkanii ilaalutti amma sumaanachi yoon ilaalu gisee tokko akka nama sanaatti maanuu kennuu deddeedha. Foolleen immoo amma tokko keessummaa mataa kee qabda mana sanatti awwaamte. Lamaffaan immoo foolluma dhufee hundaaf lukan kenna hoo jette dirran kenna hoo jette foolumti sun iyyuu waliin gahu. Garuu jifuudhumti foolleedhaaf dhiyaatu maaliif irratamoo jedheetu immoo maafi nan keenya gadi bu'a jedheetu immoo foolleen inni duraa hin fudhata inni ittaanu fudhata yoo foolleen baay'ate namichi sun waan kennullee dhabuutu jira. Amma kana keessatti walii hubachuu dhabuudhaan waanumti tokko irratti jechuudhaan wal arrabsuun waan biraa waliin jechuun kun jira. Garuu odoo isa kana hir'isaniiti baay'ee gaariidha natti fakkaata. Maaliif waliif odoo ilaalanii. Seerumtichuyyuu kan jedhu jechuun wantichi guutuu qaba osoo hin ta'in seerri isaa kabajamuu qaba kabajamee darbuu qaba. Warri tokko gammadeet godannaa sana taasisa. Warri humti sagantaa kana qopheessuyyuu itti gammadee jechuun akka gadaa sana akka deebi'ee akka nagarreetti warri wayitoot tolchus jira sirriitti warri qalee maal. Foolleen garuu yeroo baay'ee immoo nyaata irratti qofa osoo hin ta'in yeroo nama arrabsan kanan arganii. Amma kabiraallee maal tura seete amma foollee keessatti amma dubartiin tokko abbaa warraa wayin irraallee haa fagaatee jiraatu wayin illee irraallee du'uu danda'a. Amma dubartiin kun kophaa jiraachuu hin dandeessu nama waan ta'eef jechaadha. Amma nama naannoo sana jiru keessaa nama tokko jaalachuu dandeessi. Maaliif hawaasni kun immoo wajjin jiraatu waan ta'eef nama sana ni beeka. Garuu gaafa foolleen dhufe namni sun si gabaa jedhama. Maaliif wayin haadha mana biraa qabaa inni garuu mucayyoo kana faanaa jiraachaa jira isheen kun immoo amma isa faanaa jirti. Amma namni sun maal jedhama foolleen nama sana argannaa mooyyee baachisaa waan baay'eetu jira.
namni sun si gabaa jedhama hin arrabsan. Yoo baatu baatee rukutu gara. Innoo kata malee hin ba'u malee. Kana faatu jira galaan amma aadaa keessatti kun amma tokkoof sirrii mitiidha maaliif nama sanatti wayin namni sun guutumaan guutuu nama isaa ta'utti heerumuu qaba. Wayin immoo waan kana dhiisuu qabaadha. Namtichis balleesseera waan ta'eef beektee aadaa keessatti kun sirrii miti haala jedhamu calaqqisiisanatti fakkaata garuu adabbiin isaa mooyyee baachisuu waa baay'eetu jira gaan isaan godhan argatan taanaanii waan akkasiitu jira. Seera guutee waan hin fuuneef qeeqaa jiru moo Oromoon lama fuudhuun qabudha. Lakki. Seeraan guunne seeraan ala wantichatu wanta ta'aa jirutu seeraan ala. Akka sagaagaltuutti ilaalama. Amma tokko haadha manaa qabaachuu danda'an. Ishiin sun garuu abbaa warraa wayirraa du'eet wayirraa fagaatee ta'uu danda'a. Garuu inni kun immoo odoo manaa qabus immoo kana faanaa jiraachaa jira. Kun maal jedhama si gabaa jedhama namtichi suni foolleen kan argannaan inni sun. Arrabni isaanii hoo? Garuu foolleen waamameeti miti kan dhaqu yeroo baay'ee itti qophaa'aniiti namoonni baay'een yeroo foollee diggisanii kanan argu sirriitti itti qophaa'u bara kana foolleen diggisaa maal jedhu. Hoo xiqqaatee nama arrabsuullee danda'u jetteerta garuu bakkuma argan hin deemani miti. Amma warri deemeetu amma biyya keenyatti gadaan kun amma waggaa 40tti nama qaqqaba. 40 kana keessatti immoo waggaa 8 daballee itti makoo warreen jedhamu kun jiru see ulaagaalee isaanii guutanii waggaa 40tti nama kana qaqqaba. Fakkeenyaaf isa immoo waggaa 40tti qaqqaba. Amma warri immoo isaan irraa fudhataniitu immoo waggaa 8 kana diggisan immoo foollee jedhamanii sirbu. Isaan keessaa nama tokko ta'uu danda'a warri kaan immoo warra nafaanaa gamtaadhaan kaan buna taaniitu wal faana immoo annoo jedha maaliif dargaggeessuma naannoo jiru. Warra akka itti makoo dabballee maal hin jedhu. Warroota akkasii kanatu immoo foollee sana faana immoo deebiitu namicha diggisatti sana bira dhaqa. Kanaaf baay'een isaanii akkuma jirutti foollee miti. Kaan itti makoodha, kaan maaliidha, kan wannoo garaagaraa qabu. Namootuma foollee sana ajjabanii dhaqanii gaafatu malee bakka foolleen hin jirretti amma foolleedhaaf wannoo jedhu sana fudhachuu hin danda'an. Garuu kana keessatti akkuma dura kaafne waan hir'ina qabu, waan gaarii qabu jajaarra, waan hir'ina qabu immoo maamnoo hanqataadhaan arrabsaarra namoota amma akkasii gabaa jedhamu kan immoo arrabsaarra, rukuchaarra, mooyyee baachisaarra. Erga isa godhanii boodayyuu akkamitti akka isaan gadhiisan seera mataasaa jiraachuu danda'a amma kana keessatti. Waan kanarraa deebiitu jira ta'a, adabbii addabaniitu jira ta'a. Kanaaf wanti isaa garuu wanta ijoodha, wanta waan baay'ee irraa baratanidha. Callifamee toon godhamu seera ta'eeti garuu ammayyeeffamee bara kana keessa ammayyeeffameeti. Isa fokkisaa dhiisaarra isa gaarii isaa immoo jajjabeessaa waan jiraniif. Bittilleen kan godhamu dabballeedhaaf moo itti makoodhaaf? Amma annani kan onnoodu bittilleen onnoodhaaf. Dabballeen aannan miti dabballeen daa'imman jennee mee aannan kun jedhamu dabballeedhaaf. Akkaataa umurii isaanii. Wanni qabu umurii qaba. Sirni kun waggaa 8 waan jedhu of keessaa waan qabuuf warra umuriin isaanii achirratti umurii sana wal qabatee warra adeemsa sana keessa darbanidha. Naannee foollee maaliif an kaasate seete yeroo baay'ee gara negatiiv saayidii isaa osoo hin ta'in ana kanatti mul'atu aartii fi foolleen yeroo baay'ee aartistoonni foollee irratti hin hojjetan jechuun osoo hojjetame kan jedhu tokko natti mul'ata jechuun fakkeenya traditional theatrii wayii yookaan immoo theatira aadaa wayii irratti yookaan immoo kan xiyyeeffate wayii osoo hojjechuuf osoo kaatee amma aadaa Oromoo irratti osoo muuzikaal theatrii osoo hojjechuu yaadde foollee akka muuziqaatti fudhatte wanti inni ta'u hundumtuu yeroo isaan nyaatan yeroo isaan faarsan yeroo isaan immoo warra kaan qeeqan typical muuzikaal theatiriin tokko hin ba'a. Gama sirbaatiin qofa osoo hin ta'in jechuudha. Wanti Oromoo wanti irratti hojjetamu waan baay'ee jira jechuun artistoota yeroon arge kanan gaafadhu waan akkanaa kanaafidha. Dabalataanis immoo foolleen ambaasaddara nageenyaati waan jedhee osoo wanatti fakkaatu anan. Inni nagaalee dheeksisu. Lakki inni foollee biraatiin miti. Nageenyi sun jira malee achi keessatti amma nageenyi achumarra dhaabataniiti bar foolleen ammas foolleen qeerroo filanii too foollee jedhanii lafa kaan sanumarra seerattiin bulmaata achi keessa jirurraa kan isaanis amma qaca godhanii too yeroo ammaa. Foolleen inni suni aadaa taphata yookaan immoo aadaa saba sanaa jireenya sana jiraata. Foolleen amma isin naa kaasuuf jirtan kun immoo foollee
gandi yookaan immoo caasaan mootummaa gara gadii filatee gaafa akka cuuphaa maal kana inni bakka hin bu'u kanaa waliin galu ani. Jechuun foollee jedhamanii tisheertii fa'aa uffatanii hojjechiisanii argina. Darni kan ta'e san jechaa jirta garuu isaan hawaasa keessatti gaafa sadarkaa foolleerra dargaggeessi tokko hawaasa keessatti nagaalleen eegsisaa nagaa eegsisuu gaafan jedhu aadaa ofii kunuunsuun aadaa ofii qabatee fuulduratti deemuu danda'uun iyyuu nageenya aadaa sanii san namuu akka ittiin buune eegsisaati kan jiru. Fakkeenya amma foolleen yeroo nama badii hojjetu irratti yeroo nama sagaagal irratti yeroo sirbu kunis nageenya inni kennameefira eenyutu kenneef aadaa sana keessatti wanta isaaf malu wanta uummanni jiruuf jireenya isaa keessatti karaa naannoo of tiksa jedhee wanta of qopheessadha inni rakkoon qabu garuu nageenya eegsisuu keessatti sirna gadaa keessatti deemtee hanga abbaa duulatti wanti ga'u jira caasaa mataasaa qaba waa'ee nageenya eegsisuu sanaan wal qabata yoo tiipikaal foollee kana haasofni ta'a jechuudha. Garuu foolleen inni yeroo dhiyoo kana akkasumaan dargaggoota ofitti qabuuf siyaasa natti fakkaata kanallee noof kolchaa kun hin ta'in jechuu koo miti garuu sana wajjin waliin qabsi osoo wal qabsiisnu maannee jechuufani haa ta'uti garammoo sirboota kee haaratti deemna gara 2001 boodammoo sirboota ba'an isaan irratti haasofnu maal faatu hojjetame. Egaa isaan booda naannoodhuma jijjiirama dhumasaa 2010 natti fakkaata. Biyyatti sirba isa hojjedheen jira isaasitti biyyatti koonsertii waan ta'eef illee qopheessee tan akka carraa yeroo labsiin akkuma shawaalitaatti labsiin labsame tokko banduulallee nan dogoggoree maalii jedhee tollee yeroo caffeedhaan murteessanii yeroo sana kanananii guyyaa boruun hojjedha jedhee to'annoo jedhu labsiin guyyaa jimaataa isaatii ijaarratti labsiin labsame asuma naannoo markaatoo kana wallaggaa labsii sochii dhaabuudhamu. Akka bakka intini jedhamu yaaddattoo ta'e gisee sana komaandi poostiin labsiin godhame akkuma meeshaa 2000 Dak, sana mana fi kudhanii waan akkasiiti. Saduma fannoo ta'eef. Asumaan wanti sun oduu galma naan gahin hafe sarratti sirba tokko hojjedhee tan biyyatti achumaan eebbisiisuudhaaf yaadeen ture wanti sun galma naan geenye akka waan koonsartii hunda qopheesse. Kanan boroo hojjedhu akka irraa jimaata guyyaan isaati ijaarratti wanti sun hodhame. Bulchiinsa achi achii gadeen itti dhufiin isaati ijaarratti beekama jedhame yoo isa raawwatte achii waan hojjette kootu kan kanarraa fi akka namni waan tokko akkan sochoomne jedhameera sanis dhuftanii immoo waan biraa ta'uu danda'ame. Dubbiin sun asumaan ta'uu didee yeroo sana kufaatiin taaneen kufee biyyatti akka waan qopheessetti jedha wajjin ammanaatti waan oodee. Yeroo sanas sirba gootaa tokko hojjedheen ture. Baay'eedhuma sirba tokkoon hojjedhee hin taane wanni sun odoo galma hin gahin hafe. Yeroo dhiyoo keessa yeroo immoo koronaan kun immoo dhufe sanas sirba hojjedheen koronaan dhufe kiliipuma isaa akkamitti akkan hojjedhe. Yeroo tokkos gara buraayyuu kanatti immoo asitti kaameraamaaniin tokkollee hin qabame ture. Koronaanis baay'ee ulfaataa ta'ee. Nama si wajjin hojjetu? Tokkoffaan nama meeqaa ol namni akka walitti hin dhumne walga'iin hin jiru jedhamee tokko gisee sana hin godhamne. Darbee immoo warrumti kaameraamaanii kun iyyuu hojjechuudhaaf immoo sodaa cimaa ture koronaan ulfaataa ta'ee tocha. Yeroo sana sirba tokko hojjedheen ture. Asuma hojjedhee fitee kilippii isaa hojjechuudhaaf naannoo dhiisi gara waggaa tokkoo natti fudhate jammaruudhumaaf jecha amma koronaan kun darbutti amma kana ta'utti jedhamee tooyi. Isa hojjedheen ture amma yeroo dhiyoo bara darbe kana keessas immoo sirba tokko hojjedheen ture. Dhiyoo kana. Sanaan dura sirba jijjiiramaallee akka hojjettee odeeffanneerra. Jijjiirama mootummaatiin wal qabateeti moo maa inni waan sana? Jijjiirama mootummaallee miti. Jijjiiramumti dhufeetuma gisee jijjiiramumti kun karaarraa maquudha. Osoo wal qabsiisee tan waan hojjete. Dhiyoo kana hojjette. Gobe
Roobee kormee safuun beekuu warmee Roggum seenaa darbee Anoo raajiin argee safuu dabaraafee Dungoon ofiishii bobaate otoomi kan argin Ormaa bifataati safuu dabaraafi Goobee kormii safuun beekuu warmii Roggum seenaa darbee Anoo raajiin argee safuu dabaraafi Dungoon ofiishii bobaate otoomi kan argin Ormaa bifataati safuu dabaraafi Yoo wal bira jirru roobee roobee rooba Shimalaan kolannaa roobee roobee rooba Guraama namaatee roobee roobee rooba Jirmaan galagalchuu roobee roobee rooba Okay, kuni wanta gara tokkotti shift godhe wayii kan mul'isudha jechuudha. Egaa Wanti eegame wayii akkuma hiikanitti iddoo isaa gadhiise jira. Hayyee. Maal inni akkuma walii galaatti yeroo mara kan dhumee itti waan meeqa ta'u akkuma dura kaasaa turre waan ofirratti hirmaatan nama keenya darbee immoo wanti sun odoo itti dadhabdee itti waa tokko taatee tooma bu'aa isaatti argattee baay'ee gaariidha. Odoo bu'aan isaan argameen immoo gara biraa ta'a waan ta'eef waan keenya kun waan biraa ta'a waan ta'eef isarra dhaabbeetanii hojjedhee kilippii isaatiinis hojjedhee to'annoo jedhee kanarraa nanni sanaadha sirbicha jechuudha. Inni duratti irraa haasa'uu barbaaddisu moo kan hafe jette sun? Innis dhoowwaa lakkii waatu dhalata dhoowwaa lakkii waatu dhalata goonni dhiirri caaluun jira goonnaa loluu gara jabeessatu lola yaa hariireenye maal kajeelee bobookisa kormi dhoowwaa lakkii waatu dhalata dhoowwaa lakkii waatu dhalata dhiirri caaluun jira goonnaa loluu gara jabeessatu lola yaa hariireenye maal kajeelee bobookisa kormi allayyaa shololoo lageen oromiyaa dhagnee laallaa gaara mul'ata dhoowwaa lakkii waatu dhalata giddiisaa yoo du'ee handasaa yoo du'ee badeen badu sanyiin goota dhalata dhoowwaa lakkii waatu dhalata ka jedhudha. Inni kun angootaa hanjate sana jechuudha. Hin baane gabaatti. Hin baane intiniidhaan hin hojjenne akka carraa ta'e egaa akkuma dura kaasaa turre carraa kilippiidhaan wanni hojjechuu kana xiqqoo ulfaataa ture. Kana booda itti Amma sirba dungoon ofiishii bobaatee jedhu kana hojjedheen ture. Isaasis tokko hojjedhee baruma baranaa kanallee immoo waggaa tokko keessatti akka sirboota lamaan tokko hojjedheen ture. kan 2015 hojjette hoo? Bara darbe. Kan 2015 roobee yeroo baamu roobee yeroo baamu jibichillee gubaa kormaatu harkoota cabsaa ijoollee Oromoo ajajjabee kunuunsin adda roobee yeroo baamu roobee yeroo baamu jibichillee gubaa kormaatu harkoota cabsaa ijoollee Oromoo ajajjabee kunuunsin adda roobee yeroo midhii kakalloo roobee yeroo baamu olaanee taphannaa roobee yeroo wal bira jiru olaanee taphannaa roobee yeroo yoo wal bira jirru roobee yeroo shimalaan kolannaa roobee yeroo guraama namaatee roobee yeroo jirmaan galagalchuu roobee yeroo jajjabaa dhugeeroo roobee yeroo nan gargaarri kan maal Mee sirboota hanga ammaa hojjette keessaa viidiyoo kilippii kan itti hojjette sirboota meeqa? sirboota amma na hojjedhe keessaa sirboota arfan tokko nan qaba. Isaan durallee naannoo 2008 kanan hojjedhe tokko ni jira sirba ayyaanaa.
sirba bareedaan hojjedhe xiqqoo hojii isaa tuna jalaa gadi bu'ee isaasis gaa amma dungoon ofii ishiitti bobaatee kan jedhamu kun kilippii qabaa. Darbee roobeen kun kilippii qabaa. Deebi'ee sirba ayyaanaas immoo nama fuuldura kana yeroo darbe keessa hojjedhee innis akkasuma kilippii qabaa. Sirboota arfan tokko nan qaba kilippiidhaan jechaadha. Ji'a lamaan dura yookaan yeroo dhiyoo kana waa'ee innis sirba ayyaanaati. Sirba ayyaanaati. Bara haaraa kanaan gadhiiste. Sirboota hunda faana wal qabata. Jechaan ayyaanota hunda faana wal qabata. Bara haaraa, irreecha, masqalaa, akkasuma ayyaana cuuphaa, ayyaana gannaa, faasigaa, ayyaana rafaa, wanna ayyaana biyyattiin qabdu hunda hammatee jira jechaadha. Bara na gadhiifameen. Baruma darbe kana sirba bareedaan hojjedhee. Mee xiqqoo ishii irraa Fuuldurri keenyas ayyaanni qillee gahaa jira. ayyaanni qillees gahaa jira. Ayyaanni baay'ee artistoonni yeroo baay'ee sirba ayyaanaa kan sirbaman kan sirban hin dagataman yeroo ayyaanni dhufu sirbi isaanii yeroo gadhiifamu maal uummata keessatti waan imeejin isaan uuman xiqqaa miti. Kan yeroo darbee kun mee an dhiyoo kun akkam? An ayyaanaa kana moo isa dura? An ayyaanaa. An ayyaanaa bareeda. An duraas bareedadha. Sara an duraa amma hojjedheen kan si ajaa'ibu jechaadha. Sirba kana yeroon hojjedhu yeroo baay'ee hojjedheetuma beekamtii argachuudhaaf miidiyaa faana wal baruun uummata faana wal baruudhaaf yoo kilippiidhaan hojjenne ta'e amma sana homaa wannoon argattu. Kacarraa ta'ee mana wayiin qaba ture gara Dabra Zayit kana nan gurguru ture manitti. Kilippii sana hojjechuuf. Manuma sana gurgureen hojjedhe. Namni sirba hojjetee kilippii waan garaagaraa dura hojjetee mana bitatee wannoodha. Bootaa bitateedha. Ani garuu dhugaa waqaatii nan gurgura ture. Sirba amma ayyaanaa kana moo kan isa duraati. Maaliin sirbichi sun? Sirba roobee jedhu kana. Okay. Waatu dhibeedha garuu mata dureen isaa egaa yoo sirriitti dhaggeeffattan keessa galtanii yoo dhaggeeffattan isaa ilaaltu mata dureen isaa waatu dhibeedha. Sirba sana manan qabuun gurgureetan naannoo Dabra Zayit geetii ishee ta'e naannoo jedhamuun qaba achii gurgureetan kilippii isaa hojjedhee jechaadha. Hojii bareedaan hojjedhes Waaqayyo ulfaatu. Hojjedhees immoo namoonni hiriyoonni koos ijoolleen weellistoonni garaagaraas maaliif akkasiin gootu tokko baasiin ati itti baafte akkasidha deebi'ee immoo qabeenya qabdus gurgurtee itti hidhamee waan sana nama eebbisiisuu qabda naan jedhanii Waaqayyo ulfaatu koreennaa ijaarame asumaan illee maqaa miidiyaa keessaniin jarreen sana guddaa galateeffachuun barbaada. Hojii amman hin jedhamne naa hojjetanii haa ta'uuti baasii mana gurgurames deebisanii waan tokko tokko bu'aas naa buusaniiru. Koree sana guddaan galateeffadha. Uummata Oromoo guddaan galateeffadha. Hojiin sun hojii bareedaan hojjedhe jechaadha. Sarara dhaabbadheetu immoo roobee jettee? Waatu dhibeedha. Waatu dhibee. Mata dureen isaa irraanuu jechuu wayyu? jedheera garuu kan ilmaan itti gurgurame. Okay. Isa ture. Isarra dhaabbee immoo egaa wanta argame irraa immoo ammas uummata koorraa fagaadhu wanta hojjedhu waan baay'ee waan jiruuf jedheetan sirba ayyaanaa kana sarara dhaabbeetu sana bara 2015 ji'a 8ffaa keessa kanan eebbise. Sumaasitti immoo bara haaraatiif immoo sirba ayyaanaa tokko hojjedhee jechuu barbaadeetan. Sirba 2016 kana. Sirba ayyaana kana jechaan jira. Ayyaanni qillee geera nu yaadachiisuudhaaf. Sirbichuma jechuudha. Dukkana ganna booruu galaana bagana kan baane kara birraa geenye ayyaana waggaa barii mayyaantu targa baga fayyaa taane bara haaraa geenye. Dukkana ganna booruu galaana bagana kan baane kara birraa geenye ayyaana waggaa barii mayyaantu targa baga fayyaa taane bara haaraa geenye. Uumaa qabna duudhaa qabna nuu deebite duudhaan ganama ishoo baga geessanii deebite uumaan ganama ayyee baga geessa gurraacha garaa garbaa waaqa koo yeroon galataama ishoo baga geessanii deebite uumaan ganama ayyee baga geessanii.
jedha. As jalatti immoo gaa fiicharingii mareeyo. Fiicharingii isaa osoo itti galchite har'a gaa irreecha. Irreecha fakkaatu nama. Baay'ee namatti tola. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenyatti akka gammadaa jirtan abdii qabna. Egaa gara xumuraatti deemaa jirra. Ani wantin gaafachuu barbaadu weellistoota hanga ammaa weellistoota Oromoof sirbanii darbanis ta'uu mala, Oromoof qabsaa'anii, Oromoof jiraatanii kan darbanis ta'uu mala, kan amma jiranis ta'uu mala. Kanatti baay'ee jaalattu eenyu laata? Ani walakka hunduma isaa nan jaalla. Baay'een jaalla maaliif hunda isaaniiyyuu baay'een jaalla. Ta'ee immoo tarinni lubbuudhaan jiru wal arga. Inni lubbuudhaan jiru waliinis waan baay'ee ta'a. Gaariidhaanis yaraadhaanis wal arga. Darbee garuu weellisaa keenya kabajamaa jaalatamaa. Nu biraallee dhabamu bakka jirutti Waaqayyo lubbuu isaa maaru baay'een isa jaalla. Warra kaan gaa walumaa gala addaan baafte akkanaan hin jenne aartii keenya hunda isaaniiyyuu nan jaalla. Maaliif hundi keenyayyuu dandeettii mataa keenyaa qabna. Sagalee mataa keenyaa qabna. Isaan alammoo quuqaa uummata keenyaa quuqama uummata keenyaa waan qabnuuf hundi keenyayyuu kennaa Rabbi nuu kenne keessatti jechaadha. Kanaaf hundumtuu dandeettii qabuun humna qabuun amma Rabbi isa tarkaanfachiise tarkaanfachaa jiru waan ta'eef isaan tarkaanfachiise tarkaanfachaa jiru waan ta'eef hunda isaaniiyyuu nan jaalla. Adduma baaseetoo kana siin jedhan jiru. Muuziqaa hojjechuun durii fi amma chaalenjiin jiruu fi opportunitiin jiru maali? Durii fi amma muuziqaa hojjechuun. Egaa amma yeroo baay'ee yeroo ammaa yoo ilaallu an durii kan ammaa kana adda baasee ilaalu garuu yeroo durii keessa guutumaan guutuu nama dandeettii qabu nama sagalee qabudha kan hojjetu baay'inaani. Amma yeroo kana beekamtiidhumaaf isaan birrii qabu walaloos barreessiisee maalisaa ta'u sagalee isaa qabaatu haa dhiisuusi. Beekamtii fi darbees immoo biizinesii qofaaf warra hojjetan jiru. Garuu waan durii keessatti yoo ilaallu namoonni ilaalu baay'inaan haalli ittiin calaqqisiisan haalli ittiin illee waan sana ibsan karaa bifa garaagaraa ta'u malee yeroo durii keessatti xiyyeeffannoo baay'ee qabanatti fakkaata. Ta'eetoo immoo yeroo ammaa guutumaan guutuutti xiyyeeffannoo hin qabu jechuu osoo hin ta'in jechaadha. Gama faayidaatiin wal qabsiistee akkanaa kaastuun barbaade. Fakkeenya amma ati osoo dhaloota duraanii taatee duratti osoo kaaseetta hojjetta. Kaaseetta uummata biraan gahuudhaafi amma immoo kan akka sooshaal miidiyaa dhufee jira. Kana waliin wal qabatee maaltu jira chaalenjii fi yookaan immoo carraan jiru fa'aa maalinni chaalenjiin jiru maalinni? Amma gama faayidaatiin nama matuma korraa kaasee wannoodhu kaasetta akka dura hojjedhe keessatti dhugaa waqaan siin jedha waan takka hin fudhanne. Hojjedheetu waan sana qilleensarra hojjechaadha waan takka hin fudhanne. Garuu immoo birrii hin arganne dadhabbii kootti hin arganne jedheetoo duubatti hin deebine. Kun ammasii kaasu darbee waan hin qabuyyuu immoo waan ani hojii biraatiin itti dadhabeetoo hojjedhe sanayyuu gurgureetan immoo harkaa dhabnaan deebi'eetoo hojjechaa jira. Maalni kaan immoo maalni xiyyeeffannoon isaanii amma baay'ee isaanii olaaltu faayidaadhaan malee wanti kun uummata kana maal gargaara? Uummata kana maalsaa ibsa? Uummata kana boruu isaatiif waan tokko maal hubachiisa jedhameetoo kan laalu akkuma jirutti ta'e immoo baay'een isaa akkuma isin jedhe faayidaa qofa ilaaleetoo kan jedhutu jira. Ta'ee garuu sirboota durii keessaa amma baay'ee isaanii yoo ilaallu maqaa isaaniillee kaasuu baanne baay'een isaanii namatti tolan baay'een isaanii wannoodhaan uummata isaaniitiif jecha kana amma abbitoo kabbadiifaa dur gizee hojjennu halkan tokko keessatti akkasitti kan hojjedhe isayyuu gitaaraan waan akkasiitiin gizee hojjechaa turanitti ture. Egaa kun maanne yeroo sana keessatti akkuma ammaa kana dhiibbaan hin jira yeroo sana keessatti faayidaa laalanii miti uummata sanaaf. Garuu erga hojjettee erga bultee erga taateen booda immoo faayidaan si barbaaduu danda'a. Maaliif hojiin ati kaleessa hojjechaa turte dadhabbiin ati kaleessa gochaa turte sun si duuba jira waan ta'eef seenaa kee duubaa sana kaasa waan ta'eef yoo ilaallamu immoo deebiitu waan biraa ta'uu danda'a. Garuu yeroo sanaaf yoo ilaallu gadha keenyatti akka yeroo dhiyoo keessa arginutti soo ta'e waan uummataa quuqaa uummataa sana yeroo akka ammaa kana har'a miidiyaan guuttaniittu. Ani duraan sii kaasu kuni reediyoo Itoophiyaatidha galgala
ganama malee bakka itti dubbannu hin qabnu waan afaan keenya dubbateetu waan nutti agarsiisu takka hin jiru. Har'a garuu inni tokko yoo irra dibee darbe inni tokko immoo lakki wanti kun akkasii jedhee dubbatarra miidiyaa hedduu qabna jechaadha dhugaa jiru lafa kaa'u. Bara sana keessa egaa waan baay'eetu jira waan baay'ee keessa darbanii waan baay'ee calaqqisiisaa turan garuu bara ammaa kana keessa akkuma jirutti immoo ta'eetu hundi isaanii akkas miti baay'een isaanii immoo quuqaadhuma uummataa aadaa uummataa seenaa uummataa kan calaqqisiisan ani uummata kanaaf jedheetu hojjetu hedduutu jira. Waan jedhamu kaan immoo akkasiitiin inni warra deeman. Yeroo dhiyootti hojii akkamiitiin si eegnu? Amma yeroo dhiyootti rabbi jedhe yoo waaqni jedhe sirba wayiitu jira. Mata duree illee ittiin goone mata duree isaa ganaan lafa kaa'a. Sirba jaalalaa yaadeen jira. Jaalaluma keetu nama raachaadha. Maal jedheetan sitti maa jaalalan siif qabu akkam godheen sitti agarsiisaa keessa garaa koo. Siif jecha na raasaa akka qilleensaan kololeessaa siifan halkan deemaa akka bineensa bosonaa urufa keessaadha. Dheeraadha wanni isaa. Mata dureen isaa bareeddoo waash gabaata. Kanaaf gaa yoo rabbi jedhe itti jirtaa jechuudha. Asumaanis gaaffii keenyas xumuraati kan jirru namoonni akkasii cinaa dhaabbatan barbaadoo jiraate gara ispoonsarshiippiitiinis ta'uu danda'a gara ogummaa isaaniitiin illee ta'uu danda'a namoonni akkasii cinaa dhaabbatan barbaadus akkasumas illee dhaamsatii dhaammachuu barbaaddu. Inni guddaan egaa akkuma dura isinii kaasee koonsartii kana yeroo baay'een qopheessaa ture adeemsuma keessa ammoo beekamtii nama wantoonni garaagaraa jiru wantoonni miidhagaa deema isa keessatti dhugaa waaqaati duraan dursee amma namni jiraachuun barbaachisaadha waan tokko batalayyuu hojii aartii kanarratti irra caala nama kan barbaachisu namni jira taanaan hundumtuu ni jira kanaaf bilbilaan illee haa ta'u qabanna bira gaan illee yaada kaasuudhaan akkasuma maallaqa isaaniis baasuudhaan akkasuma nama namaan argachuun illee ni jira isa keessatti amma koreen yeroo darbe koonsartii hojjedhe kana naa dhaabbatanii wannoo jedhan koreen sun hojii guddaa naa hojjete duraan dursee guutumaan guutuutti koree sana tokko lama jedhee odoo waamin hunda isaaniiyyuu guddaan isaan jaladha guddaan isaan kabaja waaqayyo ulfina isaanii haa kennu. Darbee hiriyaa koo weellisaa gammachuu nagarii kan jedhamu sirba amma ayyaanaan hojjedhe kanarratti illee gumaacha guddaa nafaanaa ta'uudhaan walaloos yeedaloos wal gargaareetii safaanaa hojjenne isallee maqaa miidiyaa keessaniitiin maqaa uummata Oromootiin guddaan galateeffadha. Darbees akkasuma gaa yaadaan maallaqaan na bira dhaabachuudhaan uummata Oromoo kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa akkasuma magaalaa Finfinneetti wajjin jiran hunda isaanii guddaan galateeffadha. Waaqayyo ulfina isaanii haa kennu kiisii isaanii baasanii naa kennanii birriin takka gatii qabdi. Jabaadhu si faana jirra jechuun haamlee amma akka namatti toru nama waan sana keessa jirutu beeka. Kanaaf wanni isaan naa godhan waan guddaadha waan ta'eef guddaan isaan galateeffadha. Warroota gama barbaachisaa ta'e na bukkee dhaabatan hunda isaanii guddaan galateeffadha jechuu barbaadeetanii. Nuti asumaan si galateeffannaa keessummaa keenya kabajaa biriij aartii taatee guyyaa irraa qophii keenyatti argamte indarbii ta'uudhaaf waan eeyyamamaa taateef guddaa galatoomsiin jenna maqaa miidiyaa keenyaatiin. Egaa Tasfaayee turtiin keenya kanan gaammaatti taasisnee kanumaan xumuruuf jirra. Egaa atis hojii biroo immoo umurii siif kenne fayyaa siif kenne hojii biraa qabattee dhuftee immoo irra deebiin uummata keetiin kaawwal agartu rabbi si haa taasisu nutti himteerta karaarraa akka jirtu hojii biraas qabattee dhufuufi jabaadhu siin jenna har'a istiidiyoo keenyatti waan nuuf argamtee haasaa kana fakkaatu waan waliin taasisneef egaa shin dura kaasteerti anis gama kootitiin maqaa keenya fi maqaa miidiyaa keenyatiin guddaa galatoomii siin jenna. Haa ta'u ka anis animmoo maqaa uummata Oromootiin maqaa weellistoota keenyaatiin guddaan isin galateeffadha ulfaadhaa jiraadha akkasuma weellistoonni baay'een hojii gaarii hojjetan barreessuudhaan
ijoollee hedduutu jiru kan miidiyaatti hin beekamne. Isaan immoo barbaadanii iyyafattanii too uummata faana akkanuma akka wal barsiiftan Waaqayyo isin gargaaru ulfaadhaa jiraadhaa baay'een isin jaalladha. Leen galatu. Tole kaa daawwattoota keenya qophii keenya irraa akka ittiin bashannantan akka irraa bohaartan fi akka irraa baratan abdii guddaa qabna. Torban qophii biraatiin akka walitti deebinutti turtii gaarii jecha qopheessitoonni qophii kanaa Ana Qidist Baqqalaa akkasumas eebbisaa jiruu fi ogeessi kaameeraa keenyaa immoo Boggaalati. Torban keessummaa biraatiin walitti deebina hagasitti nagaan tura isiniin jenna.